Yeroo bilaashitti fayyadamaa yookaan tolaan firii intarneeta fayyadamaa nuti jennu namoonni gariin koomentii jalatti wanni barreessan keessaa kan riyaala 15 kan maal aappii maalatti hojjetu akkasii kana jedhan garuu namayyuu fedha qaba fedha keessan ittuma fufsiisaa haa ta'u malee nuti wanni gallakkifnu firii intarneetidha. Garuu immoo aappilikeeshinii nuti gallakkifnu kun yoonii fi keessa seentanii ilaaltan isinuu waan jettan kana irraa ni argattan. Fakkeenyaaf moobaayilii riyaala 30 riyaala 60 kan jedhamu aappilikeeshiniin kun irra guddaan isaanii ni qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee nageenya hin daganne hordoftoota xiyya kabajamoo arraas ammoo warruma firii barbaaduuf yookaan shabakaa tolaa barbaaduuf yoonii fi isinitti kan irratee jiraatu taate warreen koomentii jalatti tokko hin hojjetu yookaan keessaa babaajan tokko jira. Kanaaf aappilikeeshiniin ammaan tana guyyaa lamaatii jidduu sirriitti hojjechuu jiran waan ta'eef kanumaan xiyyaaf itti fayyadamu tokkoon isin garsiisa. Fakkeenyaaf ani yeroo hundaa'u waan isin garsiisu TikTok irraa seenne sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf yeroo hundaa'u dura liiviin isin garsiisa. Liivii irratti aappilikeeshinii tokko hoggoo hojjete sirriitti hojjeta jedhama. Kanaafuu fakkeenyaaf amma warreen hin hojjetu jettan mee koomentii teessan haa dhiisu haa ta'u immoo asiin gadseennee haa laallu. Hogguu gara kanaan dhuftanis ammaas yoonii fi maatii chaanala kanaa ta'uu baattan yeroo hundaa'u maatii chaanala kanaa ta'a isin jechaadha. Aappilikeeshiniin kun amma kan asirra jiran kun amma kun ni hojjeta. Yeroo kun ammoo koodii isaan ni jijjiiran kabitiiti waan ta'eef kana firaadhi isaa kan tolaatu baay'ee bashbash jira. Hordoftoonni xiyya kabajamoo hoggummoo hara mana gadaa oroodhaa dhuftan barnoonni garaagaraas jira. Akkasuma pileelistii jalatti yooniif halaaltan taate barnoonni garaagaraa wanneen akka loogoo keessumaa waan garaagaraa jira. Isin laalaa oola jechuu osoo hin ta'in sabiskiraayib godhaa maatii taaf chaanala kanaa fi ammoo laayik godhuun keessan na jajjabeessaa laayik godhaa. Laayik godhaa mee if duuba deebinee aappilikeeshinii kana akkaataa hojii isaa erga laallee booda dhaamsinee ni hojjetamoo hin hojjetu. Sooshaal miidiyaan ammaan tana laalle kuni hogguu isaa kana dhaamsinee ni hojjetamoo hin hojjetu erga laallee booda achi booda mee haa dhaamsinu kana itti fayyadamu jiru. TikTokitti hogguu deebinee TikTok uliin ni mara malee hojjechuu hin danda'u. Aappilikeeshinii kana hogguu gabbuufattan abdeet godhaa. Gara gubbaa kana hogguu dhootan abdeet jettuu tanarratti hogguu dhootanii abdeet gootan. Yooniif immoo abdeet ta'uu isin didee isa kana haqaatii buufadhaa. Zeenfirii ta'onnee qabxana hogguu keessan yeroo takkaaf itti dhootanii khalaas dalagee jira jechuudha. Yooniif ijoon gootanii guruppii isaa seenuu feetan malee olii asinirraa deebitanii erga irraa deebitanii immoo dalagamuu hin dalaguu kanuma reefu kanatti deebine sooshaal miidiyaa reefu tana laalle kanatti hogguu deebine akkamii akkasuma liiviin argitanii bifuma kanaan hojjechaa jira jechuudha. If duuba deebine aappilikeeshinii kana zaayira isaa hogguu laallu bifa kanaan jira waan ta'eef isa kana itti fayyadamaan isinin jaa viidiyoo biraatiin ammoo deebinutti nagaan nuuf tura.